السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشم حركتوني كوجنتوتات جالتنتوتا إرهنا ورمجرتني إذا قواني واسي أجلس يسني تديويا سلام يالله ያላችሁ በሰላማችሁ ስትበልኝ እንግዲህ ወደ የመን ተመልሼ መጥቻለሁ። ወደ ሰንዓ ከኢትዮጵያ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያልፈለኩበት ቦታ የለም። እኔ ከዚህ ኢትዮጵያ ሲሄድ እሷ ከኢትዮጵያ ወደዚህ ትመጣለች። እንግዲህ ቪዲዮ እዚህ እንደሰራች አይቻለሁ። ያለሁበት ሆቴል እሷ ከዚህ በፊት ቪዲዮ የሰራችበት ሆቴል ነው ያለሁት ማለት ነው። እንግዲህ እየፈለኳት ነው። ሱመያ ከተደበቅሽበት ምትወጪ ነው የምለው። ለምን ልጆችም ይዘሽ ወደዚህ ወደዛ መንከራተቱም አይጠቅምሽም። ራስሽን አትውጪ። እኔ ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ አንቺ በኢትዮጵያ ወደ ሌላ ቦታ፣ ከሌላ ቦታ ወደዛ፣ አንዱ አንድ ቦታ ሲሄድ ወደ አንድ ቦታ እየሄድሽ ነው። ይበቃሻል። እና አጥፍቻለሁ፣ አውቃለሁ፣ ተናደሽኛል። በጣም ይቅርታ ብያለሁ። ይቅርታ የተቀበለሽ እንግዲህ ብንገናኝና አንድ ላይ ብንሆን ሻሮን ብንሆን። ልጆቹን በጣም ናፍቆኛል። ልጆቹንም አታንከራቻቸው። ልጆቹን ማየት ፈልጋለሁ። አላሳይም ብለሽ እያሸሻቸው ነው። ይቅርታ በምትፈልጊው ነገር ክስሻለሁ። ይቅርታ ብያለሁ። ካለሽበት ውጪ እንገናኝ ነው የምለው። እዚህ ተደብቀሽ ከሆነ አሁን እኔ እዚህ መምጣት ያልፈለኩበት ያልሄድኩበት ቤት የለም፣ ያልጠየኩት ሰው የለም። ብዙ ሰው ጠይቄያለሁ፣ ላገኛት አልቻልኩም። እዚህ ሞቴ ጠይቄያቸዋለሁ። የተወሰነ ቀን አድራ ነው የሄደችው ያሉኝ እና የተወሰነ ቀን አድራ ሄደች ያሉኝ። መታወቂያውን አሳይቼ ምናምን ነገር ስሟን አስወጥቼ ተቀምጣ ነበር። ሄደች አሉኝ። የት እንደሄደች አላውቅም። እና ሀዋንም ስጠይቃቸው ስልካቸውን ብዘጋም ሀዋም ሌሎችም ሀዋ የምትኖርበትን ቤት እረፍት የምትወጣበትን ቤት ሳትጠያይቅ እንደሌለች እዛ እንዳልመጣች የተነገረኝ ማለት ነው። እንግዲህ የትም ብትሄጂ እኔ አገኝሻለሁ፣ አላጣሽም። በስተመጨረሻ መገናኘታችን አይቀርም። ግን ልጆቹን ተንከራቻቸው፣ ቶሎ እንገናኝ ነው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ሰላም ሰላም ብለናል። ተመልሼ መጥቻለሁ። ከነገሮች በኋላ አይ በሚቀጥለው ብር አመት ብር ጎድሌ ምናምን ነገር ብለሽ አወራሽ እና አጣርተሽ እኔ በሚሄድበት ቀን ሱመያ እዚህ መጣች እንጂ እኔ ኢትዮጵያ መሄዴን በምን አውቃ ነው? ኢትዮጵያ ልሄድ ነው ብዬ ቪዲዮ ልኮ የለቀኩት ኢትዮጵያ ከገባሁ በኋላ ነው። እሷ ደግሞ ችግሩ ዛሬ ከሱመያ መስማት ማወቅ የምፈልገው ነገር ነበረ። አልተሳካም። እንግዲህ የመፈት የበከት ያሉ ምናምን ብዬ ጠየቁ። ስንት deebi'ee jira. Akkuma argitan egaa Sumayyaan Saayidoon akkuma kanaan dura viidiyoo tokko isinii waraabeera. Kanaan dura Sumayyaan Saayidoon yoo wanni Itoophiyaa bu'u isheen Yemen buutee jechuudha. Amma immoo achi ga'ee mucaa isaallee barbaadee dhabee fuudha waan inni fuudhe jedhanillee irra ga'ee qoradhee fuuti sobadha. Mucaa immoo ijoollee koo wajjiniin haa guddatu, obboloota isaa wajjiniin kan hinani jedhe mucaa fuudhanii gara dabarsanii egaa Yemen jechuun guddittiidha. Bakka biraatti deemsisanii jiru kan isheen jettee haasofte jechuudha. Amma isheen viidiyoo akka Yemen galte gadhiisu Saayidoon fiigee dafqa xuruurfachaa Yemen galee deebi'ee jechuudha. Rabbi kana akkasiisin haa baraaru. Wallaahi laazim na gaddisiise. Wallaahi Saayidoon wallaahi na gaddisiise. Aqee achii gadi isheen viidiyoo gadhiistu fiigee dhufee kunoo amma akkuma geessan sagalee isaa bakka isheen teela qabatte edda isheen geesse hunda maxxaawaqaa isheestiin dhuftee turte baatee deemtee naan jedhanii jedhee namatti hidhata godhatee jechuudha. Kan isheen deemteetti uuma garuu hin jirti, dhuftee turte deemteetti. Eessa deemte jennaan immoo bakka isheen deemte hin beeknu baatee jirti kan naan jedhanii jedhee garuu
ijoollee kana jala walii gadi hin joorsinii walitti deebuun keenya wanta hin nafnedha. Ijoolleen koo yaadeen jira wanta ta'eef ijoollee koos na agarsiisi balleesseera dhiifatama jedhee kadhataa jira dhugaa rabbicha wallaahi ilaala namichi hin jaallata bara namittiin hin jaallatti min sobdi malee dhugaa rabbii isinitti hima wallaahi otoo hin jaallanne takka as utaalti takka isarra dubbatti takka mee dhugaa rabbii isinitti hima namittiin hin jaallatti dhugaa rabbii. Kanaaf Saidoon amma akka ishee argachuuf kan inni dafqa xuruursataa dhufee wanni dhufummoo isheen amma viidiyoo gadhiistuyyuu jechuudha hawaan bakka sana teessee gadhiistu jechuudha Sumayyaan achii edde deemte bakka yaadde geesse wayiin Finfinnee teessee malee bakkuma sanatti waraabdee bakkuma sanatti miti kan isheen viidiyoo gadhiistu jechuudha. Yoo asii xiyyaara yaabbachuuf jettu waraabbatti addee geesse immoo geesse gadhiisti viidiyoo. Durumaan akkas gochaa turte dhugaa dubbachuuf. Amma Saidoon ogumaa as jirtisee isa Finfinneetti gashitee ofii Yemen galte. Amma wanni Yemen galummoo amma hin jirtu deebiteetti Itoophiyaatti hin jirtu barbaadee dhabeen ilaala fiigee inni ammallee si biraa hin nafu jedha. Nama akkasii ani hin argine nama abdiin kunne nama dadhabeen jenne nama nuffeen jenne kan akka Saidoo kanaan argine gaa rabbii wallaahi. Nama dhugaatti ijoollee isaa jaallatu otoo nama tokko ta'e dhugaa rabbii gizee 2 gizee 3 akkas joore itti dhiisa dhimma isheeti jedha. Garuu Saidoon ammaallee abdiin kutuu jedhee waan odeessu ilaala fiigee amma isheen viidiyoo moo sana gadhiiste fiigee Yemen galee ammallee ilaala wallaahi alazim haqeellee maxxaawaqaa ishee baasisee edda isheen hoteela qabattee deemee hunda hidhata namatti godhee baatee jirti asii jedhan. Ammallee ijoollee kuna agarsiisi jedhee kadhataa jira. Ammallee abdii hin kutu ammallee abdii hin kutu jedha. Dhugaa rabbii nama akkasii argite ani argeen beeku dhugaa rabbii namni hin nuffa garuu Saidoon hin nuffine ammallee amma macarashaatti ammallee hin hafu biraa jechaa jira dhugaa rabbii nama akkasii wal jaallatutu xiqqootti sheexaanni jidduu galtee akkas waggaa tokko guutuu isaan ammas ta'e waggaa tokko fixanii amma lammaffaa seenan jechuudha. Akkas wal gochuu jalqabanii jechuudha. Isheen maal jettee amma viidiyoo kan isheen gadhiiste Saidoo hankee dhimma keeti waan nagashu hin qabu yoo dhageessa ta'e kan isheen jettudha. Sila kan hin dhufeefi jette duraan dabarsitee uneetaa ani irra jiru rakkina guddaarra jira isa haxarra'uuf tokkoffaa mucaa sana akka ilmoo koo wajjiniin guddatuuf kan hin dhufeefi jette. Garuu nan gashummoo jette deebitee immoo jechuudha. Yoo viidiyoo kana dhageessatee jette of eeggadhu immoo jetti deebitee immoo nan gashuu jetti. Maaliif jaalala isaaf qabdi. Deebitee immoo maal jette ammallee ijoollummaa koo fixadhe irratti jette. Ijoollummaa koo Saidoo wajjiniin fixadhee jette deebitee immoo laala wallaahi hin jaallatti hin likkiitu ishee qabee akkas namichatti taphataa jirti dhugaa rabbii. Namichis immoo hin jaallata. Yoon fuudhe isheen ijoollee tokkodha jedhe dhiiradha isheen jannadha jedhee innillee kanaan dura viidiyoo tokko waraabeen inni gadi gadhiise jechuudha. Kifuu rakkina isaa hin barbaaddu hin jaallatti garuu immoo xiiqii keessa galtee namichatti taphatti. Namichillee biraa hin nafu kunoo laala ammallee Yemenitti daqiiqa viidiyoo gadhiiste tuqxis hin jedhin fiigee too hayyuu wajjiniin dhimma isaa fixatiin fiigeen ammallee Yemenii wanni gallu amma isheen viidiyoon gadhiisne amma yoon isheen Finfinnee jirti jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Waan kana keessa nagashee jette beetta'atuu jette. Duras amma sirkaa bahee haa turuuti jette yooma wajjiniin galluyyuu na beetta maal akkan ta'e Saidoo jette. Kanaafuu jette illikki keessa kan nagashee immoo si'aa jette. Yoo waa fuutu sana boolla ati lixee si baasuu nan danda'a. Wanta ati jetteef mee boolla ani lixee akkana baastu ilaala jedhee sitti agarsiisaa jira jettee eeggadda kun viidiyoo waraabdee jechuudha dhugaa dubbachuuf wallaahi. Situllikki nagashee situllikki akkan qabu na godhee kanaan nageessisee ana miti kan isheen jettee jechuudha. Deebii isheen deebistee Saidoofi jechuudha. Saidoo dhuguma gizee fuudhee eessayyuu na jalaa nadhuu isheen yoo immoo waan tokko yaadditee yeroo sana gara Suudii kottu gara Dubaayii kottu gizee jedhan sanaadha. Namoonni baay'een sagalee baastee aggeessisti isheen viidiyoo gizee waraabduu jechuudha. Saidoon sa'aatii sanatti maal jedhe eessayyuu
boolla yoo galte nama ishee baasaa jedhee dubbateera jechuudha. Kana likkii qabdee mee akkati boolla lixxee na baastu ilaalaa jedhee jetti ati jette sitti agarsiisaa jira jette viidiyoo rabdee wanta gadhiiste jechuudha isheen. Kanaaf inni isheen itti taphataa jirtu. Dhugaa rabbii xiiqii sana qabdee tele mudhii hidhattee itti taphataa jirti namichatti. Illikkanyaa nama illikkii qabeen gadhiisne akkasuma yaan argine dhugaa rabbii. Ati birrii keetti amantaa jette garuu rabbii keessa gararraa sodaattuu jette. Akkatti na baastu ilaaluuf jette. Ati birrii kee waan hunda kee abdatteeti miti jette. Inni si gararraa immoo rabbi jiraa jette. Tokkommoo jette. Garuu nan gashuu ufuma keefuu of eeggadhu. Rabbii kee sodaadhu. Duniyaan hin dhufti hin dhumti kan isheen jette jechuudha achirratti. Duniyaan hin dhufti hin dhumti. Garuu immoo ijoollummaa koo irratti fixadheera kan isheen jechaa jirtu Saayidootiin jechuudha. Baay'ee tokko nama garramas nama dinqas. Deebitee immoo wayii jaarmanis kaaste ifatamaa jette. Ani wayii jaarman kana miti maqaa dha'uyyuu miti balbala hin baasiisaayyuu hin beeku maqaa dha'ees hin beeku balbaluma sanayyuu hin beeku. Ufumaa ka'anii isheen deemuuf kan jedhe Saayidoon niititti sana hin beeku garuu isheen odeessite jennaan jette. Isheenirraa fuudhee Saayidoon illee dubbiin xarreeffatiin jaarman deemuuf jechuu dhaga'u fiigee Finfinnee galee kan isheen jettu. Ani maqaa jaarmanii dha'een beeku maqaa deemitiis kan hin baasii sanayyuu hin beeku jette balbala sanayyuu. Eddee san jedhanii fidanii immoo mimmi'eessuuf jedheen anillee isaanonni otoo na xarreeffatiin dhufanii ani quban qabu hin beekuyyuu hawwii kanaayyuu niyyaa kanaayyuu hin qabu. Eddee isaan fidanii jedhee immoo sukkaaratti dabalee mi'eessi anis malee ifatamaa jaarman siniin jedhee Yemanitti argamu kootti kan isheen jettee jechuudha. Jechi ishee warra ishee hordofuun ifatama gaafatte akkasitti jechuudha. Maaliif waan kana haaseen beeku waan isheen jettee ofii ishee sagalee gadi baastee waan jettee Sumayyaan deemuuf fixatteetti maali kan jedhee isheedha.